شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم بقى رمضان سين جيجتا وبكم رمضان كان بكم تولي لون خيري درجة شو أنا كسمس كركتي نموت ركتي جرجار ودان نموت وما نكمل كم أما كينيا في نموت تفضلكوا فتح في فترة ويتشا في كوبي سودان نهات لفقر ليسو أتو أولا خيني مو نمني وان تكوان فترة ندبي كاو هدوس جرا أنا أول كباتي نموني جرجار بيجي جرجار نموت ركتان كنا جرجار ودان gara-gara air bulan bifadar kan nama di sedif jadi juga terus walin kopi sudan aman kena hawasnya terus kan hawasnya di sedif kabajan kota untuk Kenya bagaji jangan untuk kabajan untuk Ramadan itu sehingga jecha dino kunjia khairi untuk tergari jojakan jauh tekan lewang tergari wujudun berkama akwate tozo juru dia kana kesa jaralu ajirisa dabalawan bu warren alaji kani bi kesa jirtan wan rabbin takanne namuta wan ya tan kanne wan fatan kanne i wan ugan kanne wan dandenyun dia kana kesa bira da banne gargare ajiri so mana kesa argan kana isanille akargatan isiniyawa wanti gudda wanti sin biyo ko tan jirenya tanga jiru untuk tergari untuk kursus tenggabatun di arrekatan tergaru dan kawan pasang kami itu sudan so mana kayaknya dia dari dia jalan kemana karena ada batu beca aku mager kan dan zaitin di sifon kira wadena aliji namota murasa alalame namojol operasi kayaknya namota bakat dada jiran apeli ada tuang kana kanne أنا كنت خيني بكجرت تي وانتو تجاري أنا ججبي سنين نموت ركتة حركة اللي نموت وان التلفون كامل وان كامل برد أبلي رمضان خيني عقب جنون جاء رمضان قريب. عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيتشو بربنا أنا أول كلمتي وانتو تجي أرجع مكانا روزة فوني فيه زيتي في كوباي خنا فخمين أكل في خمين أكل من دائما أنا أقول لك أقدر تحرات ومفهمة ولا نشوف مكان هتمين كلام من الجنة وأنا راسي والجيسني في مالي ليش ولا كذي من القوة ذاك يجنني على الرجل أنا كارا بس من اللي تقول كذا بس كنا تلاقي سوا كده لو أنا واني كوباي فون هاكم تك وانت كذا روزا كده بسدي زيتي بسدي بونس كيلو nama di positif kopai amma kun nam to kof kan nam yicha alam bari da kana wal kabati so wani ramadan ni be kamu miskina ya sudan akulu so wallahi fi haraka tilgar da kan be kamu kana wal kabati ga ti qab do jira ni awasi ni afan da temen itu ni aku ya kusa hampir mati gila bas itu garing هذا دي بقولنا مسكي سما تكون نبرت الجماعة وايد يكسبوا الراحة على الكبتي وانتو كفلا مع كيسان من جانب البلد وانتوسي وكان في سنين مكان في عباس أحمد إنجا وايد يكسر كنا كرامي وانتو كفلا مع واسطين يفوزي يكرسكم أكون بيتكم طلع أولا تقوتو بيا أمريكا را مكانسا زكية ما تورونتو راكستي مي أمتا خينيا ركتا غيرنما إبسديه نافت أرسيسا دا روزلي بتادا أكستي هوريلي بتادا قالادا أكستي زيتي ميكا ديكاهنا توكو توكو اتقودادا نمنا فترسيسا جي إساتو دامته جيشات أمانة دامت إيجا أمانتين فين كمية يجونا موت ركتان دركارو كيسا فيرو رمضان كنا نمني ركتان توجرات ولا يعني السودان وان كمان بودني لما فكرنا الآن كان بيكمو أنا والكباتي حواس المسلمة كان بيكفيس والله في بفخمي جازت شو كبا تنجمي حواس كنيا كانوا ما إلى سي أمسي حواس خينيا قبنو إني أمان تنبي أمة أسيو فرقة بين قد يكون
أمتك نبيخو نلهم بيخو nu amaneetuma rabbi amanee waan kana nurra gadhiise jecha kanaaf duuba inni nun beeyne sunu waan gartee arjoomeef jecha nuti warri rakkataa mataa keenya keessatti tokko tokko wal beeynu kun warri biyyaa kanarraa qooda fudhatee abbaan qabeenyaa biyya teenya kabiyya alaa hoggaa arjoomu kabiyya keessattis kana laallatee akka duniyaa sarraa arjoomun isaa dhaamaa jechaadha. Duniyaa tana akka ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam jeetti duuba gaabbinsin jiruu je nama lamaaf malee namni lamaan sun amma ragumaafin tokko dubbadha. Nama lamaan san keessaa tokko nama rabbiin duniyaa kenneefi karaa haqarratti baasuu isaa laaffise malee nama biraati gaabbuun hin jiru jee namtichi irraan tana waan kana godhe kun nama gaabbanii fi warri biyya keessattis warri harki isaanii diriirsuu dadhaban kana laallatanii akka diriirsan jeetiin dhaama fi jechaan. Shayni keenya gaa ergaa bareedaa dhaame kana wal qabatee immoo namoonni hedduun yeroo aftiraa biffee qopheessuudhaan kan manatti nyaanni nurraa fee lafatti hafu kana wal qabatee immoo ollaan keenya agabuudhaan kan bulu ta'a jecha kanaaf namuu waan qabnurraa ollaa kan keenya yoo fayyaadu ta'e namni rakkataan hin jiraatu jechuu barbaade kana wal qabatee namuu dirqama nurra jiraatu dabboo takkitti qabnu waliin adda qoodannee musliimiin kan beekamuun arjummaani nama rakkate gargaaruudhaani kana wal qabatee namuu ollaa fi timira takkitti qabu yoo ollaa fiitiif kanne namni rakkatu hin jiru namni hundi ni fura jechuun barbaada akkuma shayni keenyas nuuf dhaamanitti abbootiin qabeenyaa biyya keessaa yeroo ramadaanaa kana namoota biyya alaatti qofarratti dhiisanii kana wal qabatee immoo dirqamni isaanirrallee ni jira waan qabdanirraa miskiina biyya keessaa kanaaf akka arjoomtan Sheek Abbaas isinii dhaamee jira guddaa galatooma. Marhaban Ramadan marhaban Ramadan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان كفايا نفيسي بلبلنا ديا جتساتي كانوا درومسو جيرو ترتي نقول كله eega kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma gartan warreen dura jettan kun obboleeyyan keenya dhalattoota naannoo kanaa kan ta'an kan biyya alaa jiran yeroon tun yeroo ji'a qaalii ji'a khayrii ji'a jaalatamtu kana keessa warreen soomana wal qabatee warreen harka qalleeyyii ta'an namoota hanga 300 ruza zayti foon kiiloo takka akkuma asin daawwataa jirtan kan namaa jira wanti guddaan wanti nuti beekuu qabnu nuti irra guddaan keenya eeggattummaa biyya alaa jiratti eeggattummaa barbaada kanaaf waan qabnuun nuti biyya alaa qofa harka eeggatoo sun taane nuti waan qabnu rahmata walii goonee xiqqoo qabnuun rahima keenya yoo ruuza kiiloo 5 qabaanne kiiloo 2 shukurtii yoo kiiloo takka bitanne cinatti wadda fudhanne rabbiin rahmata nu godhaa deema jechuudha. Abbootiin qabeenyaa kan biyya keessa jirtan namoonni hedduun kan bakka adda addaa hojiidhaaf jirtan yeroo hunda ji'a ramadaana qofa osoo hin taane yeroo taanillee bakka jirrutti maatiilee harka qalleeyyii walleen waan nyaatanii fi waan dhugan waan uffatan hin qabne yoo xiqqaate ji'atti nam 2-3 akka dhuunfaatti yoo goone ni dandeenya. Rabbiin barakaa keessa nu haa deema. Kanaaf baatii tana keessa aadaa wal gargaarsa akkuma jirutti ta'ee aadaan kun jabaatee itti fufuu qaba. Namoonni kun hundi yeroo ramadaanaa namoota harka ergatu osoo hin taane namoonni kun akka ji'a dhufu yoo rabbiin itti nu gee namoota gargaaruu akka danda'an haala mijeessuu qabaatu qaba. Kanaaf warreen ummata keenya bira dhaabbatan hundi keessanuu galatoomaa jechaa xiqqoo qabdaniin rahmata walii godhaa rakkataa keessan gargaaraa wal bira dhaabbadhaa galamsoowud akkuma tana duratti hojiilee gaggaarii dhimmoota kanaan wal qabatee
hospitaala galamsoo irratti warreen qalleeyyii nama yaalu dhufanii dhiiraa dhaban fatarsiisu ashallee sababa adda addaatiin warreen hidhaman saabunaa fi wantoota adda addaa bituun dhaqee gaafatu maatii keenya wallaan haadha dhiiraa kan qoraan baattee deemtu waan danda'uun uummata jaaree gargaaree jira. Akkasumas warreen yeroo ramadaanaa bahee iidaa waan uffatan hin qabne ijoollee isaaniitti waan uffatan hin qabne uwwisee jira. Wanti kun immoo obboleeyyan keenya akka isin namoota kanarraa fakkeenya fudhattanii bakka jirtanitti waan kanatti hojjettaniif hojjetaa jira. Kanaaf ammallee wanti kun laafee jira. Warreen dhukkubsatan hospitaala dheeyxanii waan qabdaniin gargaartanii bira dhaabbatuu qabdan. Warreen mana hidhaa jiran sababa adda addaatiin hidhaman dheeyxanii ilaaluu qabdan. Haadha dhiiraa qoraan baattee deemu jirtu waan qabdanii gargaaruu qabdan, jajjabeessuu qabdan. Hojiin kun aadaa godhannee itti haafuuf jaa رمضان الكريم نوجين ترتي غاري. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. ومن سبب فتشورن obboleessi keessan tokko biyya Ameerikaa irraa maqaan isaa Zakii jedhama. Ummata keenya soomana naafursiisaadha jedhee kunoo qophii kana fakkaattu tana isinii arjoome jecha. Kanaaf jecha gaa wanni nurratti jiru Zakii rabbii warra isaatii wajjin nagaya haa godhu. Umrii rabbi haa dheereysu. Duniyaa isaa keessa rabbi barakaa haa kaa'uufi. Duniyaa isaa keessa rabbi barakaa haa kaa'uufi. Kanaaf asumaan dhaamsi nuti goonu biyya sanillee Zakiin qoftin jiru dhiira hedduutu jira. Dhiirti hedduun jirtu akka Alii Sufiyaanis numa jiranii. Akkuma san Naasir Hamzaa fa'aanis ni jiranii. Akka ilma biyya tanaa Shee Asadoo fa'aanis numa jiranii. Kanneen kanaan inni ji'oota kajaartanii ummata keessan bira akka dhaabbattan isin yaadachiifnaan. يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامتا ورا واجناد أبتو خنن جو جرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمدني جرتني حالان قمدني إن شاء الله ربي قدان أكما دوبا نما توكوغا أكما أما دوبتن أرقا إسان بينو مقا إسان أجيني أبو زكي دا نموتا ركتا بيا كينيا خيسا جيرو هركك الليجي باتي خنا خيسا خيري وان قدتو في سامبران نوغا جاني أجر رامتا إساني تين إرغتن هندينوه أستي أرغمودان أمانا إساني بكان غهاني إسم بران غياني جرانيمي أكم جتن يا دا مراد إسا ربي هاقوتوف يا بوان الراد أكبولي ور إساس إلمان إساس إسالي وان قام خيساد أكبومي ربي هافيس جامي ربي هافيس يا دا مراد إسا ربي هاقوتوف بلا سميك ديتشي ربي الراها ديبس بلا إنسيك جندي ربي الراها ديبس وان إني يا ديوان إني ربي الرا أركتو في إيه أبولي وان إسا خنا قمتشيسي شوف إسا خني ربي ساها قمتشيس دنيا في آخرة يا دا مراد إسا ربي هاقوتوف ديني إسالي مالك أجابو قدو سلا مسكينة هاغانا را قدا غرغارو نمني أكمالي نهاتي هركاك أبا جياني ربي هاقل شوف جامي ربي هاقل شوف هركا ربي هاباسوف مالكني إسابة كمالتي جلان شابين سموني نيبو بسم الله خرا ربي جالتوتي ورى غليتي خنة ربي سهاتاسس ربي سهاتاسس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بك سبحان ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. دوران درسي مكان قيا عبد الفتاح عبد الباسط جامع. كان سوران دقر ساران تنا الخير وبوليس النبي على جرو زكين أمة إسلاما يرو سومنا خنا بلايا ننقوم براقوفي وسنيات بلايا جرو خنا نفتر سي ساجي وبوليس النبي مالكم ترجع حالا خنا فقاتنا ستدي سنة جرا ونقول أمانتي إسلاما قصد
sadaqaa baafachuun osoo sirnaan ummanni islaamaa addunyaa kanarra jiru sirnaan zakkaa isaan zakkaa qaban osoo baafatanii hiyyeessi addunyaa irratti hin jiru jedhama. Yeroo takkatti zakkaa isaan baafatan addunyaa irraa hiyyeessi ni dhabamaa jedhamee beekama. Waan zakkaa san haqa san baasutti hin jirreef rakkataan dilli kun nu keessatti argame malee. Karaa biraatiin laaqana tokko yeroo nyaatte ruuza akka harkarraa urguftee sufraa nyaata irra nyaata irratti buusan osoo walitti qabame hamana hundaatu walitti qabame osoo ba'e addunyaa tana beela irraa baasa jira rakkataa addunyaa irra jiru kan. Keessa kunne bilcheessinee saanaan namaa kan nu dhiisi xiqqaan harkarraa urgumsu osoo nama bira gahee jechuudha. Qisaasa harkarratti nu hafee harkarraa arraamusu jechuudha. Ummata addunyaa kana beela irraa baasa rakkataa jechuudha. Saniif uummanni buleessa keenya kun waan qaburraa haala kanaan ruuza firii 300 zayitii firii 300 foon sangaa 3 jechuudha yoo xiqqaate kiiloodhaan madaabara ruuza fi zayitii fi foon kiiloo tokko hojjetamee asirra kaa'amee jira. Bifa kanaan uummata keenya rakkataa gargaaru jirra. Ammaaf uummanni keenya rakkataan halaalatti yoo qagartan taate kaameraa keessatti fageessa. Halaalatti achitti nu qophaa'anii jiranii yeroo itti aantu isaan asseessinee tokko waan kan namuu deemuu gubbarra nama fudhatu dhaabne isin wajji walitti deebina. Ammaaf haganumaan dubbachuu barbaada. Wabillaahi tawfiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkasumatti gartee dhiyeessii kana gartee uummata gartee miskiinatti naahii raajee maallaqa inni ergeen nutis illee gahee nuti qabnu waan kana qopheessine haala kanaan nama 300 qopheessine jechuudha. Ani amma gaheen kiyya bakka fooniiti foon kana qalee qopheessee 300 qopheessatin akkasitti wanni godhee warreen gartee ruuza kana qooda argatee obboleeyyan keenya mallee rakkataa jira. Sadiif hanga kiiloo 97 ta'u mataa kiyyaan qopheessatin fidee jira jechuudha. Warra gartee maqaan galmaa'ee asitti argamu kana achi ilaala asitti argamu kanaan alatti warreen argatanii jira. Sun gartee harka qullaa keenya gallee jechuufi mataa kiyyaa kiiloo 97 kan ta'u fideetiin nu ammaas qopheessee jira. Sana gartee irratti irra jenneeti obboleeyyan keenya gartee kabiraa kaafelleen dhugumatti waan akkanaa kanatti hirmaate waan ifii qaburraa yoo obboleessaa qoode rakkinaa fi beeltii biyya keenya irratti hin geessu eega wal gargaaruun tanuma rabbiin illee wal gargaaraa jira wal gargaarsa sun tana kanaafuu kabiralleen kaafee nutilleen barnoota sirraa fudhannee obboleeyyan keenya kaafee wajji qooddannee waan qabnu wajji nyaatuu qabnaan isin jaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان يا محمد علي جيتين أما إيجا أبليس خينيا وان خيري لا يرو رمضاناتي وان والفكات إيجا زكين وان رمضان والفكات أمة مسلمة خمجالا قلم سو خيزت يارك مركتا نار كوباسا جئتي وان كنا أستيك أبليسني يجو إسا سبب هيفتشودا تنافو زكين ملكي رمضان نك أبو ربي سهاق النمو خير رمضان تكلم نسان دبرني ربي سهاق النمو أبليين زكي مللي هدورات جرا أكا زكي ربي سناغورو إسين اللين أمة ركاتها بيتي سني أكا يادتن صومنا سببي فتشودان إرغان نسيني الدبرسوس ركاتها أكا يادنو أكا برد أبنو ياد إسيني الدبرسايا جودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.